Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu daawwattoota hordoftoota miidiyaawwan har'as akkuma beekamu gaa odeeffannoo mana sadii isiniif qabadhee dhufeera amma dhumaatti na wajjin tura. Manni kun egaa mana fuuldura keessanitti daawwachaa jirtan naannoon isaa kana fakkaata. Manni isaa mukarraa kan ijaaramedha. Ibsaan seenirraa bishaan garuu galmaa'ee taraa eeggataa jira. Bal'inni lafa isaa kaaree 140 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Naannoon itti argamu gaa magaalaa Jimmaa safarri addaa isaa Bachoo Booree 140 safar bakka jedhamutti argama. Manni isaa kun fuuldura keessanitti ilaalaa jirtan kuni mukarraa hojjetame gatiin isaa miliyoona 1,100dha. Odeeffannoo itti aanummaa gaa kunis naannoon isaa kana fakkaata akkuma daawwachaa jirtan garasitti masjiidatti dhiyoodha kun. Safar kunis manni kunis magaalaa Jimmaa safarri addaa Bachoo Booree naannoon addaa isaa 140 safar bakka jedhamudha. Manni kun immoo kan ijaarame bolokkeettiidhaan ijaarame. Akkuma daawwachaa jirtan gaa manichi haala bareedaan ijaarame seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Ifaan seeneeraa fi bishaan immoo galmaa'ee warafaan illee geeraa qoxaarii fidanii dhaabsisuu qofaa tafe. Bal'inni mana isaa kunis kaaree 140 guutuu seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Mana kana gaa ilaaltanii jaallattanii yoo ta'e karaa toora bilbila keenyaa duwwaa 9 duwwaa 83 karaa toora WhatsApp qofaa nu argattu. Manni isaa akkuma ilaalaa jirtan gaa bolokkeettii irraa ijaarame axirri isaa qorqorroodha. Magaalaa Jimmaa safarri addaa Bachoo Booree 140 safar bakka jedhamutti argama. Keessa isaa seenii daawwannaa amma dhumaatti nu wajjin tura. Eessa yoo kan deemne kana balees immoo gatiin manni tokko kan gatiin isaa qannasu tokkos jira. Isallee isiniin daawwachiisa. Mana kana seenii ilaallaa koornishii isaa hundi isaa haala bareedaan ijaarame kan dhumedha. Mee waliin daawwadha. Kun egaa saalaa isaadha. Saalooniin isaa kana fakkaata. Qalamii dibamee koornishiin galee ifaan kunoo ifaa jira. Waan hundaa galee kan dhumedha. Gatiin isaa kun miliyoona 1,700 xiqqoo ishee dirdirii qaba. Dirdirii qabna galchuu jennu qarshii baay'ee miti. Qarshii xiqqoodha. Inni duraa immoo akkuma ilaaltan miliyoona 1,100 illee xiqqoo dirdirii qaba. Manni kun egaa haala kanaan ijaarame koornishiin isaa haala bareedaadha. Manni isaa bolokkeettii irraa ijaarame. Gatiin isaa miliyoona 1,700 yoo bitachuu barbaadan kanallee duwwaa 9 duwwaa 83 karaa toora WhatsApp nu argattu. Keessumaa warri biyya ormaa jiraattan qarshii lafa keessan yoo dandeessan bitachuu dadhabdan nama lafaatti yoo bittanii keessan birrii kaa'urraa mana bitanii kaa'utu bareedaadha. Fakkeenyaaf baatii 3-4 ji'a 5 baatii 6-7 dura mana akkasii yoo beeksisnu gatiin isaa mana turre yeroo qaala'insi jireenyaa biyya keenyatti keessatti dabalee jira jechaadha. Amma odeeffannoo taanutti. Odeeffannoon sadaffaa gaa ammas kan daawwachaa jirtanii kunillee magaalaa Jimmaa safarri addaa Bachoo Booree 140 safar bakka jedhamutti argama. Naannoo isaa akkuma ilaalaa jirtan naannoo misoomeedha. Naannoo bakka jireenyaaf mijataadha Bachoo Booreen. Kunillee manni isaa bal'inni lafa isaa kaaree 100 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Bishaan galeera bishaan qaba. Ifaa hin qabu kun immoo akkuma ilaaltan gaa manni isaa haala bareedaan hin ijaaramne. Abbaan fedhii isaa qabdan kanuma jajjabeessachuu dandeessu. Abbaan kan immoo hin barne diigdanii kabraallee ijaarachuu dandeessu. Kunillee kaaree 140 gatiin isaa qarshii 750dha. Xiqqoo tarii 10,20 taatu dirdirii qaba. Baay'ee dirdirii qabu. Kunillee magaalaa Jimmaa safarri addaa Bachoo Booree 140 safar bakka jedhamutti argama. Manni naannoo kana bal'inaan 140 kaareedha. Kaaree 140. Kanaafi safara isaa 140 safar kan jedhame kan amnatti fakkaata. Odeeffannoon irraa kana fakkaata. Kun immoo mana daawwachaa jirtan kun immoo magaalaa Sulultaati. Magaalaa Sulultaa kaaree 400 manni kun immoo kan ijaaramee hin dhumidha. Cinaa isaatti egaa fooqiitu ijaaramee jira akkuma ilaalaa jirtanii. Keessa hin seenne akkuma mul'achaa jiru bolokkeettiin ijaaramee hin dhumne. Kunillee gatiin isaa miliyoona 1,300dha. Kaaree 400 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Kan argamu magaalaa Sulultaatti Kajimaa safarri addaa isaa Kajimaa bakka jedhamutti argama. Kan yoo barbaadan karaa toora bilbila keenyaa duwwaa 9 duwwaa 83 610 nu argachuu dandeessu. Odeeffannoo kana fakkaata. Kanattaan sugaa chaayinaaliin keenya afaan Oromoo kana mana bittaa gurgurtaa adda addaa dhiyeessa. Gatii kanaaf chaayinaaliin kun guddachuu hin dandeenye. Gatii kanaaf nuukee dhaabadhaa chaayinaalii kana akka guddatutti sheerii laayikii gochuun inni raanfatanii yeroo keessaniif illee sheerii godha. Istiin ilaallagaa chaayinaalii kun eddan banee
yoo xiqqaate waggaa 3tti siqaa jira amallee subscribe 6,000 hin guunne kabooda hisaaban illee chaayinaalee afaan amaaraa 45 seenuuf jechaa jira yoo rabbede kunillee akka chaayinaalii guddatu nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha kanaaf odeeffannoon irraa kana fakkaata ka jimmaallee ka sulultaa yoo barbaadan karaa toora WhatsApp keenya nu dubbisa yaada qabdan komentii jala kaa bilbila keenyaaf telegram chaayinaalii keenya moo komentii jalqabaa jalallee hin keenya sanaan maatii taatanii nu hordofuu dandeessu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.